Bu'uura sadarkaa federaalaatti qajeelfama ba'e irratti hundaa'uudhaan labsiin yeroo ariifachiisaa akka naannoo Oromiyaatti labsamee turuu ni yaadatama. Raawwiin yeroo labsii ariifachiisaa erga madaalameen boodam abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa fooyyeensa labsichaa irratti taasifamuu ibseera. Dhimma kana ilaalchuun ibsa miidiyaaleef kan laatan abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa aadde Addunyaa Ahimad labsiin ba'e akkaataa barbaachisummaa isaa ilaalamuun fooyya'uu akka danda'u ibsuun akka naannoo Oromiyaattis dhorkiin sochii namaa fi konkolaataa sa'aatiin daangeffamee ture yeroof ka'uu himaniiru. Akkuma qajeelfama naannoo keenyaatiin bahee gaafa ilaalamu qajeelfama fakkeenyaaf uggura yookaan immoo dhorkii namaatii fi konkolaataaf taasifamee ture ammaaf barbaachisummaan isaa gaafa ilaalamu sosochii dinagdee naannoon keenya ispeeshaalii naannoo biraatiif biyyaatiif haala waliigalummaa isaa gaafa ilaalu murteessaadha fi dhimma naannoo keenya wajjin wal qabatee dinagdeen haalli itti konkolaataan itti bahee itti galu koriidara guddaan nu keessaa bahus waan jiruuf sosochii dinagdee irrattis danqa uumuu danda'a jedhamee kan yaadamu qofa osoo hin ta'in raawwiin isaatillee kallattii kanaan kan laalamee sirraa'uu akka qabu qajeelchi naannoo keenya waan itti amaneef ammarraa eegalee sochiin namaa akkuma duraan sanitti kan deebi'u ta'uusaa tokkoffaa jechuudha. Sochii namaa sa'aatii 3 hamma 11 fi walakkaa jedhamee kan labsamee ture ammaaf akkuma duraan sanitti namni karaa barbaachisaa ta'eetiin sakattaamuudhaan haala nageenyummaa naannoon keenya itti eegamu irratti dhaabbatee akkaatuma duraan sanitti socho'uu akka danda'u ka'ee jira jechuudha. Naannoon Oromiyaa koliidarii sochiin dinagdee biyyattii keessatti gaggeeffamu waan ta'eef dhorkiin sochiin konkolaataa naannoo Oromiyaa keessatti taasisuu irratti kaa'amee ture yeroof ka'uu isaas aadde Addunyaan ibsaniiru. Inni biraatis konkolaataa wajjinis wal qabate. Konkolaataanis akkaatuma qajeelfama keenya keessatti taa'ee konkolaataan hundi akka ugguramu taasifamee hin turre muraasa hambifannoodhaan exceptionally konkolaataan hayyamameef ture. Amma irrattis dhimma sanis raawwii isaas gaafa madaalamu dhimmoota nageenya wajjin wal qabatan qofa osoo hin ta'in nageenya eegsisaa dinagdees guddisuun barbaachisaa waan ta'eef sosochii dinagdee irratti immoo rakkoo kan uumu yoo ta'e qajeelfama kaasanii akkaataa itti raawwatamu san irratti yaaduudhaan karaa itti replace itti ta'u yookaan immoo karaa itti waan barbaadamu san hojiirra itti ooluun yaadamee akkaataa itti hojiirra oolu san waan beekamtii yookaan immoo haala barbaachisaa ta'e san kan ilaalamu waan ta'eef ammaaf konkolaataanis akkuma duraan san sa'a dhorkii tokko malee kan socho'uu danda'u ta'uusaa hubatamuu qaba jechuudha. Fooyya'insa labsii yeroo ariifachiisaa akka naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa taasifameen haala nageenyaa fi tasgabbii naannichaa ilaaluun yeroo barbaachisaa ta'etti bakkeewwan rakkoon nageenyaa uumamuu danda'anitti labsicha deebisee hojiirra kan oolchuu danda'u ta'us kaasaniiru. Kanarraa gaafa jennu garuu naannoo keenya keessatti exceptionally godinaanni tokko haalli nageenyummaan isaanii yaachisaa kan ta'e naannoo keenyaaf qofa osoo hin ta'in jiraattota naannoo keenyattis xiqqoo rakkisaa kan ta'u in jira jedhamee in beekama. Kunis qaamni hunduu in beeka waan ta'eef izzichi jechuudha. Qajeelchi naannoo keenyaa barbaachisaa gaafa ta'e argameetti godinoota tokko irratti dhorkii namaatis sosochii dhorkii namaatis sosochii konkolaataatis dhorkuu akka danda'u haala ifa ta'een beekamuu qaba jechuudha. Hawaasni naannoo Oromiyaa nageenyaa fi tasgabbii naannoo isaatti kufacham sochii gama misoomaan taasifamus cimsee akka itti fufuu qabus himameera.